Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa nuuf qabdanii jirra kunoo alhamdulillah bakka jiraattan har'aan tana barnoota kun qabadde siifii barnoonni sanilleeni akkaataa jechuudha. Suuraa fakkeenyaaf nama tokko nama biyya biraa jiru namoota beekamoo wajjin giseenii fi suuraa ka'ee ati immoo suuraa teessan nama san bira if kaa'uu akka dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf walumaa galatti akka nama beekamoo wajjin jiru if gootee yoo babal'achitee jechuudha fuula keessan jechuudha karaa itti qayyartu saniin isin garsiisaa jechuudha haala salphaa ta'een. Amma fakkeenyaaf gaalaata kana keessatti suuraa tiyyaa jira. Suuraa tiyya tanarraa fuula kana fudhadhee akkaan itti tolchu walumaan laallaa jechuudha. Okay, jalqaba irratti suuraa tananii fudhannaa eenyu fa'aa cinaas keenya jechuudha. Amma suuraa kana dura haa murannu edit goonee muranna. Suuraa tan akkamitti muranna asuma na wajjin laalaadha. Egaa suuraa tana akkaataan itti murru waan biraan seenaadha. Kunoo haala kanaan bakka tana qabnee fuula kanaan kanarraa murannaa jechuudha. Akkanumatti kanas asiifannee kanas eega murannee boodarra seef godhanna. Save as copy save and develop in save and copy original irratti change wajjin akkasuma taane save goonee nama dhiifna. Okay, suuraan deetun akkana jechuudha. Amma samboodi hoo pixlab senna pixlab beetin jedhin namoonni beetin jedhin yaada. Erga pixlab kana seennee boodarra maal goona pixlab sentan akkanatti isinii baasa. Akkana dileetti kana jalaa kuutanii boodarra as dhuftanii bakka tana dhuftan akkanatti biyya kana dhooytanii asirra sarkiftan kana asirra sarkiftanii from galaari kajoo kana eegartanii kana tuytan kana gidee tuytan boodarra suuraaleen isin barbaaddan asitti isinii baati. Yeroo nama suuraalee nan barbaadu kunoo akka isin suuraa saniin barbaadu jira. Okay, albamaan keessaa suuraa nama barbaade jechuudha. Seenan gabbuu jettana keessaa amma walumaa galattuu mee suuraa eenyu godhanna. Ati immoo walumaa galattuu suuraa murtii guutoo tana haa fudhannu. Murtii guutoo fi ammaar sheeminii bira wal bira jira. Haa fudhannu suuraa tana. Okay, raayitii goona waa takka sun tuynetti. Samboodi ho'isa dhufna as tuyinaa jechuudha. Isa tuyine boodarra bakka tana tuyina suuraa bakka mana suuraa kana ammas tana tuyina tan fudhanna ammoo kana fudhannu gaalaarii keessa seennee suuraa nuti fudhannu jira. Suuraa reemuun tana irraa murannisan jechuudha. Tana fudhannaa jechuudha. Okay, samboodi gisee fudhannee raayitii godhanna. As qabnee xiqqeessinaa suuraa tan akkanatti xiqqeessinee isa takaayenna. Sambooda as dhufnee asirra sarkifanna kana asirra akka sarkifannee yoo suuraan tun sila osoo adii taatee bakka sana tuwineetuma as tuwineetuma kana tuwinnee akkana irraa kuchiifnaa jechuudha. Sila immoo garuu waan adiin ta'iniif isa tuqanna as tuqanna bakka sana as gee tuqanne boodarra as zoom kana tuqanneet eega zoom kana tuqanne boodarra akka harka lamaan qabnee fitta sarkifnee maal goona boodarra beektanii suuraa tana akkaataa isin itti muruu feetu walumaan laallaa jechuudha. Okay, san boodarra zoom irraa deebinee as tuqannaa jechuudha. Jala kana sarkifanna akka sarkifannee san booda asirra tuqannee laallaa. Okay, san booda suuraa murru suuraa tana muruudhaaf akkanatti irraa murraa jechuudha. Hanga fuulaa qofa irraa muranna akkanatti. Suuraa tana akkanatti suutaan xiqqoo xiqqoon akkana irraa murannaati. Okay. Egaa kun akkuma agartan kana egaa suuraa akkanatti irraa murannee fixannee boodarra bakka raayitii tana agartanii asuma raayitii tana tuqattanii
Oke, san boodarra kunoo akkanatti nu baha. San boodarra maal goona amma zoom kana tuqanneet akkana asar tufannaa. Eega akka asar tufannee boodarra suuraa kana irratti sirreeffannaa jechuu akkanatti. Kunoo akkuma agartan kana haala kana eega sirreeffannee boodarra amma isa dhaquu qabna. Ammas jala kanarra as jechuu as deemnees waan jiraati jira. Jala kanarra as deemneeti ilaallee maal tuqinna amma bakkaalee butana tuqinna jechuudha. As gii tuqinna boodarra ni banna. Maal goona as ol hartuneet akkanatti waan kana wal nyaachisna jechuudha. Kunoola akka fuulli gaadidduu isaanii walirra dhufuu goona. Eegasii ammaasoo maal goona asumarras deemnee kana tuqinna jechuudha bakka tana. As ni banna. Maal goona akkana deebifnaa jechuudha. Akkana goone sanboota kanas irraa as deebifna. Hundi isaatu akkanatti guutuusaa sirreeffachaa oftanii jechuudha isinummaanuu. Kunoola haala kanaan rifeensilleen haala ittiin wal fakkaatu jechuudha. Rifeensi gaaddidduu mataaleen gad dhuftee jirti. Wanni hundinuu isarratti wal fakkaattee jirti jechuudha. Akkanatti haala kana wal sirreeffattanii goruu dandeessanii ammoo zoom tuqnee biraa xiqqeessinaa jechuudha. Kunoo akkanarraa xiqqeessinaa jechuudha. Haala kanaan isuma sanii wal fakkeessinee jirraa jechuudha haala kanaan amma. Haala kanaan isinii gala jeetii yaada. Chaanala keenya kana subscribe godhuu hin dagatinaa. Share walii waraadha. Wal jajjabeessaadha. Hanga sittuu nagaa naa tura hanga waan biraa qabadee jedhee dhufu.